wage war against the spiritual forces of darkness in this place. Yes. We loose holy fire in the name of Jesus. Hallelujah. Upon Camden, in the name of Jesus. We plead the blood of Jesus. We plead the blood of Jesus. The blood of the Lamb. We come by the blood of Jesus. 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 Oduu angafutatinan eegala balaa abiddaa beenzila karaa seeraan alaa kuufame irraan ka'een qabeenyi qarshii miiliyoona 2 olitti tilmaamamuun gubachuun isaa ibsamee jira. Bal'ina odeessa kanaa qabannee jirra kan isin biraan geenyu ta'a. በመንፈሴ ምን አየሁ መሰላችሁ? 3 አይነት ጎርፍ አየሁ። በዛ ጎርፍ ሰው ላለመወሰድ ሲል ብዙ ይጥራሉ፣ ብዙ ሰዎች ይጥራሉ። የምን ጎርፍ ነው ስለው አዲስ በሽታ ትልቅ ዋናው አስፋልት ትልቅ አስፋልት ነውና በተወሰነ ርቀት ረጅም እባብ አስፋልት ላይ ተጋድሞ አየሁ። Odeessa keenya kan biraatti namoo egaa waaqayyoo saba isaa waan jaallatuuf waan ta'uuf jiru karaa raajota ofiisaaf dibee kaasee dursee ni dubbata. Atoo malee sagalicha dhaga'ee dammaqee irratti kan kadhatu namoota muraasadha. Kanumarraan kan ka'e waaqayyoos ammas irra deddeebi'ee dudubbachuu irratti argama. Egaa akkuma yeroo kaanii waa'ee biyya keenya Itoophiyaa ammas waaqayyoo karaa raajii Meeroon Dimbaaruu ergaa ariifachiisaa fi akka sabni waaqayyoo irratti kadhatuuf darbee ni jira. Bal'inaan qabannee jirra kan isin biraan geenyu ta'a. Odeessa keenya kan biraatti namoo waldaan kiristaanaa amantoota guutuu wangeelaa Aqaaqee waxabajjii 25 bara 2015 guyyaa warreen gaa'ela qabanii kan kabaje yoo ta'u waldicha keessatti sagantaa tajaajila maatiis qophaa'ee jira jedhamee jira. Bal'inaan qabannee jirra kan isin biraan geenyu ta'a. Odeessa keenya kan biraatti namoo waxabajjii 21 hanga 28 bara 2015 tti gaggeeffamaa kan ture fooramiin waggaa lammaffaa waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaanaa Iyesuus waldootaan amantoota warra miisiyoonummaaf tajaajilaa erganii haala gaariidhaan gaggeeffamee xumurameera jedhame. Bal'ina odeessa kanaa fi kanneen biroo qabannee jirra. Hanga xumura odeessa keenyaatti nu waliin tura. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee Kiristiyaanota maraatee Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isin ba'ullee haala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalama. Like share gochuudhaanis immoo yaada keessan immoo koomentii irratti nu qooduudhaan odeeffannoowwan kiristiyaanummaa wayita gadhiifaman akka isin naqqaban gochuu hin dagatinaa isinin jenna. Odeessa keenya jalqabaatiin balaa abiddaa beenzila karaa seeraan alaa kuufame irraan ka'een qabeenyi qarshii miiliyoona 2 olitti tilmaamamuun gubachuun isaa ibsamee jira. Godina Lixaa Omotti bulchiinsa magaalaa Jamootti dheengadda jechuunis waxabajjii 26 bara 2015 ganama keessaa sa'aatii 1 irratti mana nama dhuunfaa tokko keessatti beenzila karaa seeraan alaa gurguraaf kuufamee ture abiddaa waliin wal argachuudhaan balaa uumameen manneen jireenyaa 4 fi mankuusaan tokko meeshaalee keessa ture waliin akka jirutti gubachuun isaa ibsamee jira. Balaan abiddichaa kun kan uumame namootni alaa abidda qabsiifachaa osoo jiranii qilleensi fuudhuudhaan beenzila gurguraaf waraabamaa jiru waliin wal qabachuudhaan abiddichi ka'uu isaa itti aanaan koominikeeshinii poolisii naannoo Kibbaa Inspektar Darajjee Asaffaa dubbatanii jiru.
Balaa kanaan manni nama dhuunfaa afurii fi mankuusaan tokko gubatus abiddichi gara biraatti osoo hin babal'atin jiraattonni naannichaa fi poolisiin birmachuudhaan abiddicha kan dhaamsanis yoo ta'u balichaanis qabeenyi qarshii miliyoona 2 olitti tilmaamamu gubatee jiraas jedhamee jira. Egaa balaa uumame kanaan lubbuun namaa darbees akka hin jirre ibsamee jira. Balaan kunis hanqina of eeggannootiin uumamuu isaa qaamni dhimmicha ilaallatu dubbatee jira. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo egaa Waaqayyo saba isaa waan jaallatuuf waan ta'uuf jiru karaa raajota ofii isaaf dibee kaasee dursee ni dubbata. Haa ta'u malee sagalicha dhaga'ee dammaqee irratti kan kadhatu ammoo namoota muraasadha. Kanumarraan kan ka'e Waaqayyo ammas irra deddeebi'uudhaan dubbachuu irratti argama. Egaa akkuma yeroo kaanii waa'ee biyya keenya Itoophiyaa ammas Waaqayyo karaa raajii Meeroon Dimbaaru ergaa ariifachiisaa fi akka sabni Waaqayyo irratti kadhatuuf dubbateetiin jira. Raajii Meeroon Dimbaaru mul'ata argite akkana jechuudhaan dubbattee jirti. Lolaa bifa sadi'inan arge lolaawwan sadanuu bifti isaanii garaagarummaa qaba. Lolaa kanaanis namootni akka hin fudhatamneef baay'ee osoo dhama'anii nan arge. Haa ta'u malee lolichi humna isaa dabalachaas dhufe. Namoota lolaa isa tokko bira darbineerra jedhan lolaa isa tokkoon osoo qabamanii miilli namoota baay'ees lolaa sanaan qabamaa ture. Namoota tokko tokko hanga jilba isaaniitti kanneen kaan ammoo hanga morma isaaniitti warra kaan ammoo hanga mataa isaaniitti lolaa sanaan yeroo isaan fudhatamanis argaan ture. Gooftaan Yesuus akkana naan jedhe ammas saba koo dhiphisuudhaaf hafuura hamaadhaan qophaa'aa kan jiru lolaa badiisaatis naan jedhe. Lolaa inni sadaffaa sun biyya keenya Itoophiyaa irratti qofa osoo hin taane kan addunyaa maraatis naan jedhe. Inni hoo maalidha jedhe yeroo Waaqayyoon gaafadhettis dhukkuba haaraadha naan jedhe. Dhukkubni kunis humna guddaadhaan ariitiidhaanis dhala namaa fixuu akka danda'ullee natti himee jira jechuun dubbatte. Kana malees mul'ati lammaffaan ani arge bofa dhiiraa karaa gubbaarra ciisus nan arge. Bofti kun karichaa cufee jira yookaan uffisee jira. Bofti kun sadis yoo ta'u sadan isaaniyyuu fageenya murtaa'ee walirraa fagaatanii ciisaas turan. Namooti baay'een boficha gaafa ilaalan waan du'ees itti fakkaata. Sababiin isaa rukutamee waan jiruuf ittis adeemaa turan. Sana booda gooftaa koo kun maalidha jedheen gaafadhe. Innis akkana jedhee naaf deebise. Tokkoffaa eebba saba koo kan qabee jirudha. Lammaffaan karaa saba koo cufee dhalootni akka hin ceene akka hin darbine dhaloota fuulduraa dalga kan galee hafuura karaa cufedha jechuun natti hime. Egaa karichis Itoophiyaa karaa guddichaa Finfinnee irras ture. Sagalee akkana jedhus dhagaan ture. Bofichi rukutameera malee hin duune. Kanaafuu akka duuf akka dhannoo sagalee jedhus dhagaan ture. Kanaafuu isa eebba dhalootaa qabe dhalootni akka hin darbine isa daangaa itti ta'e darbanii akka hin deemne karaa kan cufe akka inni du'uuf Waaqayyoon haa kadhannu jechuudhaanis raajii Meeroon dubbattee jirti. Kana malees mul'ati sadaffaan ani arge addunyaa afuuraa keessa ta'e mul'ata tokkoon arge. Innis waa'ee Ameerikaati. Egaa biyya Ameerikaa irratti balaa uumamaa gurguddoo 3 isteetota 4 irratti arge. Lafa tokko irratti yookaan ammoo isteetii tokko keessatti sigiga lafaa bifa jijjiirratiin arge. Isteetii tokko keessatti ammoo rooba cimaa cabbii hamaa of keessaa qabus argeen jira. Iddoo kan biraatti ammoo kirkira lafaa arge. Keessumaayyuu isteetii Meerilaand jedhamtuuf jabeessinee haa kadhannu jechuudhaanis dubbattee jirti. Isteetii kan biraa irratti ammoo obomboleettii hamaan arge. Kanaafuu kanumarraan kan ka'e naasuu guddaan ni ta'a. Kanarraan kan ka'es mootonni osoo isaan dhiphatanii argaan ture. Biyya Ameerikaa irratti naasuu guddaatu uumama. Gurguddoonni baay'een ni sodaatu. Sababni isaas addunyaa afuuraa keessa ta'e gaafan ilaalu gamoowwan isaanii osoo isaan jijjiganis argaan ture. Walumaa galatti miidiyaalee gurguddoon biyyattii gabaasuudhaaf kan jiran balaa uumamaa isteetota 4 irratti muudachuusaas argeen jira. Kanaafuu waa'ee isaanii jabeessinee haa kadhannu jechuudhaan raajii Meeroon Dimbaaru mul'ata argite bifa isin biraan geenye kanaan nu qooddee jirti. Egaa nuti gama keenyaan amantoonni isa ta'uuf jiru kanaaf jabeessinee haa kadhannu jechuun dhaamsa keenya.
Odeessa keenya kan biraatiin waldaan kiristaanaa amantoota guutuu wangeelaa Aqaaqitti argamu guyyaa warreen bultii dhaabbatanii kabajuunsaa ibsameetiin jira. Waldaan kiristaanaa amantoota guutuu wangeelaa Aqaaqii waxabajii 25 bara 2015 guyyaa warreen gaa'elaa qabanii kan kabaje yoo ta'u, waldicha keessatti sagantaan tajaajila maatiis qophaa'ee ture jedhame. Egaa guyyaa sanatti namoota fakkeenyummaa gaariidhaan bultii keessaa waggaa 25 oliif turaniif sirni keekii muruu kan qophaa'eefis yoo ta'u, akkasumas gaa'ela keessaa waggaa 56 kanneen turan haalumaa wal fakkaatuun keekiin qophaa'eefii turuunsaa ibsamee jira. Kana malees namoota bultii qaban maraafuu waraqaa ragaa kan kennameef yoo ta'u, waldaan kiristaanaa bifa kanaan isaan jajjabeessitee jirti. Dabalataanis gaa'ela dhaabbatanii gooftaatti qabamanii osoo jiranii kanneen gara gooftaa deemaniifis yeroo yaadannoo sammuu gaggeeffamee jira. Waldaan kiristaanichaa akka sagalee waaqayyooti gaa'ela kabaja qabu akka jajjabeessitus ibsitee jirti. Egaa odumaa wal fakkaatu waldaan amantoota guutuu wangeelaa Itoophiyaatti yeroo marii waliigalaa gaggeeffamee jira jedhame. Iddoo sanatti faarfattoota bebbeekamoon affeerramuudhaan waldaan guutuu wangeelaa Itoophiyaa ergaa ishee dabarsitee jirti jedhame. Kana malees yeroo waliin marii faarfattoota adeemsifamee jira. Sagantaa kana irratti faarfattoonni fi muuziqeessitoonni akkasumallee faarfattoonni faarfannaa dhuunfaa qabanis kan itti hirmaatan yoo ta'u, tajaajila kamiyyuu caalatti bu'aa qabeessa taasisuudhaan faarfattoonni biyya keessaaf biyya alaa jiraatan kanneen amma tajaajilaa jiranii fi kanneen tajaajilaa irra turan waliin ta'uudhaan tajaajila caalatti jabeessuu fi keessumaayyuu shamarran jajjaboo ta'an baasuudhaafis waadaa galeetiin jira. Egaa waldaan amantoota guutuu wangeelaa Itoophiyaa damee Finfinnee keessatti argamu kana irratti yeroo marii faarfattoota kan geggeesses yoo ta'u, tajaajiltoonni garaagaraa saganticha irratti kennaa adda addaatiin tajaajilaa turuun isaanii ibsamee jira. Odeessa keenya xumuraatiin waxabajii 21 hanga 28tti gaggeeffamaa kan ture foorumiin waggaa lammaffaa waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus waldoota amantoota warra miisiyoonummaaf tajaajilaa erganii haala gaariidhaan gaggeeffamee xumurameera. Guyyoota walitti fufan sadiif kan gaggeeffame foorumiin kun ogeessota biyya keessaa fi alaatiin waa'ee tajaajila miisiyoonummaa irratti leenjii bal'aan kenname mareen barbaachisus godhamee jira. Daayirektarri ergaa wangeelaa fi teoloojii waldaatti lubii Dr. Lalisaa Daani'eel akka ibsanitti kanaan dura miisiyoonii erguudhaaf waldootiin amantoota fedha isaanii mul'isan 120 qofa yommuu ta'an, yeroo ammaa kana garuu miisiyoonii erguudhaaf kan qophaa'an waldoota amantoota 1600 ol akka ta'an illee hubachiisee jira. Foorumichi mata duree Yesuusiin karaa bu'aa qabeessa ta'e irraa namoota biraan ga'uu jedhuun qabatee kan gaggeeffame yommuu ta'u, namoota waldoota amantoota irraa dhufanii fi hojjettoonni waldattii garaagaraa 500 irratti dhufanii hirmaataniirus jedhamee jira. ተፈጸመ። ጌታ በደጅ ነው። እኑ በኢየሱስ ወቱማ ዋቀዮ ዲያቴር ወፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንባ ያደገራ ከሰኒ ገደረዳ በሪራ ወተራ ኢየሱስ ክርስቶስ አልቋል። መንግስተ ሰማያት ቀርባለች። ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። ሳግቦ Command the angels right now to wage war against the spiritual forces of darkness in this place. Yes. We loose holy fire in Yes. the name of Jesus. Hallelujah. Upon Camden, in the name of Jesus. We plead the blood of Jesus. We plead the blood of Jesus. The blood of the We come Lamb. by the blood of Jesus. We come by the blood of Jesus. We come by the blood of Jesus. We come by the blood of Jesus. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaaleetiin sagalee isaanii ibsatan. dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf ሚዲያ ሀቃ odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan Miidiyaa subscribe like share ጎዳ warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana
Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa odeessi Kiristiyaanummaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanuma hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo Kiristiyaanummaa haaraa qabannee amma siniif dhiyaannutti turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u sinin jenna. Yeroo jalqabaaf qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u haala tokko gadi tuquun akkasuma like share gochuudhaan koomentii irratti illee yaada keessan nu qooduudhaan guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan ba'a. Karaa fuula weebsaayitii keenyaas odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa barreeffamaan argadhaa siniin jecha liinkii weebsaayitii keenyaa koomentii jalqabaarra sinii keenya isarrallee gadi tuquudhaan mallattoo sabskraayibii karaa harka keessan mirgaa moobaayila keessan xumura miil jalatti sinii dhufu gadi tuqaa. Waan hordoftaniif ulfaadhaa. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo haaraadhaan wal argina. Masitti nagaan tura.